Di kudaja, ishi, mal jara. Utu asofnu yo customer ini terus femiuti ko deni. Ishi, mene, wata karakin ninjuro hoji anu cala TikTok cala hoji cala. Ishi. Waaqayyo akkasitti tokkicheen masa amma kennu itti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kana manu hundi nu jireenya bara haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Amen. Eenyutu okay, waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa san eenyu? Yesus Kristos. Eenyutu Yesus Kristos biyya lafaatitti erge? Waaqayyotu erge. Waaqayyo kamtu biyya lafaatitti erge? Waaqayyo kun abbaa isaati. Abbaa kana malee waaqayyo biraa hin jira? Hin jiru. Gobas, Yesus waaqa mitimi? Waaqayyodha. Waaqayyo waaqa erge? Waaqayyo ta'uu isaa ragaasii fidu? Akkasiin hin jenne waaqayyootu waaqayyoon erge biyya lafaatitti. Of course, right. Gobas, waaqa lamaa jira jechuu dhageessan jara keenya. Koika, akka takkasin taane sitti ma. Teeka. Sitti ni maka. Natti himtee mara waan gaa qoko ishee. Ashee. Ayyee. Leenca durreen dhalcha. Maal leenca durreen dhalcha? Leencuma dhalchanii. Hin qoranne ani hin beeku. Maybe leencuma dhalcha. Maybe mitika just ski. Nama okay namni nama dhalcha Waaqno. Waaqni hin dhalchu. Eshi Waaqni dhalcha. Hin dhalcha. Yesus waaqayyo ta'uu isaa ragaasii fidu. Kan kunuu ragaadha ka. Waaqayyo jedhe laal. Wartee takkitti batanii fudhattee wongeel addaa gallee jechuun kana booda lallabu. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa san eenyu? Ilmi isaa ilmuma isaati. Ilmi isaa maannoo? Yesus ilma waaqayyooti mi? Waaqa moo ilma waaqayyooti? Maaf didda hin didinka boqonnaan kun waan jettu malee. Ishi. Okay, hojjedhuun qase. Akkasi Ali baga jiraattan subiidha asumaan hojii seenu deema. Imoon rabbanne boonu tachi lallabu jirra. Raajoota irraa jiraaji. Ameen jechuu jira. Eenyu? Abboosha. Abeet. Nagaan siif haa ta'u. Ameen siif illee ta'u. Nagaa jiraattan. Jirana wangeela hin didina. Fudhadhaa wangeelatti amanaa ifichatti amanaa jedhani. Dubbii Yesuus fudhadhaa. Dubbiin ani dubbadu kun kan kootiin keessan ergeet jedha. Fudhadhaa. Dubbii waaqayyoo fudhadhaa jiran. Wangeelatti hin amanna silama. Ameen. Akkasii naan jaaladha. Nama wangeelatti amanu naan jaaladha. Dubbii waaqayyoo diddanii jennaan garam deemtaan namni gartee hin beeka gara deemu gartee. Ittis hin dabalina irraa isin ergina. Abeet deebitanii? Eeyyee. Deebiira amma maal godha beektaa gabaabsee si jinaa seen deema. Ishi. Gaaffiin ijoolleen keessan kaasan yeroo hundumaa Yesuus nama malee waaqa miti kan jedhudha miti. Amma kun boqonnaan kunuu himee bar. Koika na dhaggeeffatu kaati ko nama guddaa koodha. Ayyee. Gurra na dhaggeeffatu qabda gadi ta'e. Amma gaafa kanarraanii Yesuus waaqa ta'uu sitti argisiisa. Abbootiin argisina anammaan wangeela kanaas gooftaas fudhadha ammanatti argisi Yesuus waaqa kan jedhu. Yoo natti hin argisiifne islaama taataa beeki. Promise. Yugana islaamin taataami? Seexanni ati afuura jechaa turte Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa baate. Ilma waaqayyoo jedhe ilma waaqayyooti jedha san dhiisi. Waan jedhu okay ati waan naaf fiddu Yesuus Kiristoos Yesuus takka Yesuus ani waaqa jedhe. Takka gartee waaqayyo abbaan ati waaqa jedheen ilma koo jedheen waaqayyoon Museedhaan waaqa si godhe jedheen bakkuma waaqayyoon ati waaqa jedheen takka Yesuus ani waaqa jedhee biyya lafaatiin lallabinaaf innaan ani galgala kanarraa peentee si fudhadha hin lallabu yoo hin finne ati dubbii Yesuus ati islaamaan si godha harka ol qabdee shahaadaa qabatta amma. Thank you. Amen. Dhagaya. Daqiiqaa qabadhuuti daqiiqaa lama naa kenni amma daqiiqaa lama. Boqonnuma naa kanne takka maan yaada keetii ni dubbisa keewwatumaan ammaan eeguusi ragaa sii kenneetiin dubbistee anaa dubbifata. Argata jedheetiin wangeela cufee harka ol qaba. That's okay. Eshi. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee irratti haasofne. Haasofnaan bakkuma Yesuus kallattii afaan alkallattii fi kallattii qaal baqaalii fi direct indirect jechee jedhamu barannee jirra. Wadi galle ani bakka Yesuus ofiit ani nama kan jedhuun si fida ati Yesuus ani waaqa waaqa kan jedhu finnaan hin lallabu islaamummaan galgala kanarraa ganama kanarraa guyyaa kanarraa. Koi kaabu ko akkasum feeniti amma laa waan sadiin si bida tokko takka qofa naaf itti kaa'u
Waaqayyo dhaggeeffadhu Waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'eera tokko. Namoonni Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'an. Yaa waaqa ko ragaam fadhee bara. Seexanni immoo Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa ba'e. Ragaa seexaanan fudhannu nuti waan seexaanan fudhannu seexaan hordofnaa himi Yesuus hordofna nuti. Inde ati seexaan hordofta doon. Ragaa seexaanan fudhannu sobaadha. Inni abba inni sobaadha seexaanni. Dhaggeeffadhu gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mata duree isarra keessa jiru naa dubbisi. Maal jedhu? Mata dureen akka jedhu gartee waan Yohaannis tu caafe. Yohaannis tu caafe gartee si dubbisa biyya lafaa dhageessu nan beeka saniisi. Si caafe bakkuma mata dureen si gaafadheen. Lakkishee kana dubbisela. Mata dureen si gaafadhe. Yohaannis caafuu isaa sana. Mata duree si dubbisa mata dureen way sagalee waaqayyooti. Inde? Ishee naa dubbisa. Sagalee waaqayyooti mata dureen. Okay ishee. Akkana jedha kuno maqaa eenyuutiin hin dubbisa gartee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa okay Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedha bakka maal Kiristoos maanoo Kiristoos Kiristoos jechuun jechi isheen sagalicha ittisu maal ibsa Kiristoosin ibsiti afaan foto kaane waan foon maal eenyu foon waan fooniin si gaafadheen Yesuus wangeela raana kanne mata duree eshi Kristos sagalichi namni sun Kiristoosin bakka bu'anii. Eenyuun bu'u sagalicha nama taatee hin beekne sagalicha eenyu. Akka barreeffamichaatti bakka bu'u moo? Maalam eenyu Kiristoos eenyu? Barreeffamicha naa dubbisi Kiristoos sagalicha. Barreessee bargalchee mata duree Gilgaala barkun. Eshi injiru Kiristoos jedhee. Amma Ingiliffaallee ni qaba Baayibila Ingiliffaallee mata duree hin qabu Amaariffaallee hin jiru. Eshi. So ani ajo kuni waan fadhaa jiru Yesuus waaqallee jedhee mata duree barreessu ani keewwanni wangeela sagaleen waaqayyo Yohaannis takkarraa eegalti sagaleen waaqayyo mata duree irraa eegaltu dhaggeeffadhu ka ishi mata duricha irraati sagalichi Kiristoos akka ta'in sitti himuu fedhe ishi sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture iddoo sagalichi jedhu Kiristoos isa jedhu bakka buusinaa dubbisi maaliif sagalichi Kiristoos ayyee Kiristoos akkuma kiyya sani Okay, Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Eshi. Yesuus waaqayyo bira ture. Waaqayyo kan bira ture Yesuus. Eshi. Waaqayyo kan bira ture. Okay, waaqayyo Yesuusii fi waaqa wal bira jira jechuun miti. Tokko waaqa tokko Yesuus jechuun waaqa bira ture Yesuus. Yesuus ofii isaa waaqa ture. Waaqa meeqa arganne? Amen. Okay, waaqa meeqa arganne? Dhaggeeffadhu. Yesuus waaqayyo bira ture. Fakkeenyaaf Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Eshi. No, Abu Mu'aaz jalqaba TikTok irra ture. Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Abu Mu'aaz ofii isaa waaqoo kun jedhe ati waaqoo ni jirtan ani waaqa lama taane jechuun waaqoo lama. Bakka akkuma ibsitetti waaqa lama waaqni lama moo tokko waaqni lamaan kun lama dhageessan jira keenya dubbiidhaan dubbiidhaan isaan sun lamaan tokkodha akkamitti tokko ta'an waaqni lama akkamitti jiraachuu danda'a waaqayyoon sun lamaan hayyee okay waaqayyo lamaan keessaa kamtu ilmi eenyu ka ilma erge Thank you. Amma Yesuus waaqayyo jira Yesuusis waaqayyo ta'uu kutaa kanarraa argateettani. Waaqa lama naan jette ani waaqa lamatti hin amanu kiristaanillee waaqa lamatti hin amanu. Waaqa lama dhageessan biyya lafaa lama sadii nutti godhe amma hayyee. Waaqa lamaan kana akkamitti tokko akka isaan ta'anii sitti hima. Waaqni lama tokko ta'ee bakka itti walitti dammarame ishee. Eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 baase. Hayyee abbaanis na keessa. Go, no. Anaaf abbaan tokko jedhe. Dhaqi dubbisi kuticha. Maal baasi dubbisi? Ajaa'iba warra waaqayyo lama arganne. Maqaa isaa. Wangeela Yohaannis meeqa? 10:30. 10:30. Amen. 10:30 akkana jedhee maqaa waaqayyo isa hin duunetiin akkana jedha. Akkana jedhe kunoo. Eshi. 10:30 mana rabbil biran eshi 10:30 achi garagalcha abbaa fi ani tokko isaaniin jedhe ምን ማለት ነው
Waaqayyo abbaa sitti meera. Maalin tokko waaqa lama naan jettee bar waaqaa fi waaqni abbaa jedhee bar eenyutu asitti okay eenyutu ilma eenyutu abbaa sitti. Amma kosa waan barreeffameeru sitti meera. Ela Yesus waaqayyo miti ennaan lakki waaqayyo dhadhaqii baasii dubbise dee sitti mees hin dubbisne. Barnaa galte. Okay waaqa achi Yohaannis takka takka irra walii galle waaqa lamaa jira naan jette waaqni lamaan kun akka tokkotti taanii naan jette. Waaqni lamaan kun immoo. Okay tokko akka jedhu abbaa jedha. Ana kan jechuun sana eenyu waaqa kami ana kan jedhu ani fi ani maanno. Yesus waaqa kanaan hin jenne. Yesus tu ani fi abbaan tokko jedhee dubbata. Okay waaqayyoon tokko abbaa qaba jechuun tokko abbaan qabu. Akkas seeqaasitti. Waaqayyoon tokko abbaa qaba. Dhaggeeffadhu ilma qabdaa. Ilma naan qaba. Ilma qabdaa. Hin qaba yaa. Dubbichi atii fi ilmi kee ila siif ilmi kee tokko jechuun akkamitti akkasinitti tokko taatanii sitti hima. Tokko jechuun waa hunda keessa tokko ta'u jechuudha. Ana wali duris waliin turu umriinis wal qixa ta'u dandeettii wal qixa qabaachuu idimeenis beekumsaanis tokko ta'u jechuudha. Ilma kiyya anaan malee argamu hin jiru yoo naan hin jiraanne ilmi kan koo umriin kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Dheerinni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Bifni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Kana okay waaqayyoon lamaan kunoo akkasuma akkuma ilmaa fi abbaa. Lamaan kuni. Abuko Yesus koo maal beektaa? Ayya. Ishi Yesuusoo waaqoo ani fi abbaan tokko naan jedhee kunoo sagalee isaa keetti naa barreesse. Abbaa fi ilmaa jira jechuun amma reefu waaqa lama naan jette amma abbaa fi ilmaa dhufe kunis boqonnaan kun abbaa fi ilmaa argisiisa. Isaan jechuudha isaan warra targitu suni lamaan isaaniitu tokko maaltu tokko isaan godha kan jedhu sii tarreessaas jechuudha. Ayya. Anna tarreessee yoo tinattu ta'e. No jarri itti afufani. Imbehe. Eshi booda walitti deebina bakka. Sagada ishi.